Ayyee ashama harka fuune akkam jirtan dhaggeeffattoonni kan koo hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nageenya kan koo isin haa dhaqqabu jecha kun soofuma raappiidha. Egaa har'as odeeffannoo haaraa qabadhee isin dhufee jira. Odeeffannoon kan koo kanarraa keessatti kan ilaallu jechaadha. Aappii miidhagaa ta'e tokko wal isin barsiisa. Aappiin kun maalidha? Maaliif isin fayyada kan jedhu isinitti kan agarsiisu ta'a jechaadha. Dhaggeeffattoota kan koo yeroo baay'ee viidiyoowwan adda addaa bilbila keenya irraa kan iccitii ta'an akkanumallee kan baay'ee namoonni baay'een ilaaluu hin barbaanne video iccitii isiniif qofaaf ta'e kan namni biraa akka argu hin barbaanne qabaachuu dandeessanii. Egaa video kanallee bilbila keessanirraa akkamitti dhoksuu dandeessan yookaan paatarnii mataa keessaniitti guutanii akkamitti paatarnii san qofaan ofii keessanii qofa akka bantan guutanii akkamitti itti fayyadamuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Kana jechuun hiriyoota qabaachuu dandeessanii, abbaa manaa qabaachuu dandeessanii yookaan haadha manaa qabaachuu dandeessanii akkanumallee hiriyoota keessanitti bilbila keessan al tokko tokko kennitanii iccitii adda addaa video adda addaa bilbila keessan keessa yoo qabaattan iccitii video sanii namni kamiyyuu ilaaluu akka hin dandeenye ofii keessanii akkamitti gochuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Egaa videoowwan baay'ee yoo qabaattan iccitii nam tokkoyyuu paatarneetti gootanii nam tokkoyyuu akka hin argine gochuu dandeessan. Kanaaf kan isin barbaachisu aappii tokkodha. Aappii kanaan wal isin barsiisa jechaadha dhaggeeffattoota kan koo. Haga dhumaatti yookaan wanna wajjin turtan ta'ee dhaggeeffattoota kan koo dhumarrattis tippii tokko yookaan dabalata tokko isiniif kenna nafaana turaadha. Warroonni channel kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuu hin dagatinaa. Akkanumallee mallattoo notification all irra godhaadha. Video kanas like gochuudhaan eegalaadha gara barnoota keenyaatti. Egaa aappichi kana fakkaata jechaadha. Iskiriinii irratti argartan kana dhaggeeffattoota kan koo viidiyoo lookal jedhama yookaan kan viidiyoo keessan look isin godhu yookaan namni kamiyyuu akka hin banne kan gochuu danda'udha. Egaa viidiyoo akkamii look akka isin godhu isin wal barsiisa jechaadha. Egaa aappii kana akkamitti itti fayyadamna isinitti kan agarsiisu ta'a. Akkanumallee aappii kana eessaa argachuu akka dandeessan dhumarratti kan isinitti himu ta'a. Egaa aappii kana itti fayyadamuudhaaf egaa ani viidiyoowwan sadeen tokko qopheesseera jechaadha. Gaalaarii kan koo keessatti yookaan miimoorii kan koo keessatti viidiyoowwan kanneen akkamitti akka dhoksu isinitti agarsiisa nafaana turaadha. Fakkeenyaaf gaalaarii kan koo keessanii seenaa akkuma amma iskiriinii irratti argaa jirtan jechaadha dhaggeeffattoota kan koo viidiyoowwan sadii ani intro jedhamu kana keessa yookaan mata duree intro jedhamu kana keessa viidiyoowwan sadiitu jira. Fakkeenyaaf amma asirratti argatanii viidiyoon kunniin kan introoti, introof ta'udha. Kanaaf isa kanneen viidiyoowwan kanneen sadeeniyyuu akkamitti dhoksuu akka danda'u isinitti agarsiisa. Egaa wanni isinitti agarsiisee viidiyoowwan kanneen dhumarratti akkamitti viidiyoowwan kanneen akka dhoksu isinitti mul'isuudhaaf amma haaluma amma argattan kanaan gaalaarii kan koo keessara akkamitti boodarra immoo akkamitti dhoksa wajjin ilaalla. Egaa aappichaaf haarawaa yeroo taatan ooppiin gootanii aappicha yeroo jalqabaatiif bantan yoo ta'e permission isin gaafata allow isa jedhu kana okeedhaadha. Ergasii asirratti new installation in the recovery isin jedha kanan dura yoo qabaattan recover gochuu ni dandeessanii. Akkanumallee haarawaa yoo taatan new installation isa jedhu kanatti new jettanii ergasii confirm ka jettu jirti ishee irratti kilik gootanii akkuma amma argattan jalqaba irratti gara aappii kanaa yoo seentan paatarnii mataa keessanii akka uumtan isin gaafata. Paatarnii mataa keessanii uumaadha akka bilbila keessan paatarniidhaan maaliidhaan cuftan jechaadha. Paatarnii san isin malee namni biraa beekuu hin qabu, isin qofattu beekuu qaba jechaadha. Isin paatarnii haala kanaan irra godhuudhaan viidiyoo keessan dhoksuu ni dandeessanii. Paatarnii san nama beekuu qofattu bilbila keessan keessaa viidiyoo san ilaaluu danda'a jechaadha. Kanaafiyyuu fakkeenyaaf paatarnii afuriidha kan na gaafatu. Afurraa haga 8 diijitiin paatarnii isin gaafatu. Afur erga itti galchitanii booda okay kan jettu jirti ishee irratti kilik gootanii amma sarara deebiidhaan paatarnii jalqaba irratti galchitan san itti galchitu jechaadha osoo hin dogoggoriin okay tan. Egaa dhaggeeffattoota kan koo haala kanaan isin banaa asirratti akkuma argattan akka tasa piin koodii kana yoo dagattan irra deebi'ee piinii keessan argachuudhaaf iimeela keessan osoo itti galchitanii baay'ee nama gammachiisa. Maaliif akka tasa viidiyoowwan sunniin akka isin jalaan banne piinii aappii kana dagachuu dandeessanii yookaan kan ittiin cuftan lakkoofta ittiin cuftan jechaadha. Yoo akka tasaa dagattan akka isin argachuudhaaf iimeela keessan osoo itti guuttanii baay'ee gaariidha. Akka fakkeenyaatti asirra isin kaa'ee jira. Fakkeenyaaf kan koo itti jira isa iimeela kan koo jechaadha. Ergasii next jettan haaluma amma argatanii don't show again kan jedhu jira. Isa irratti kilik gochuudhaan okeedha. Okay kan jedhu jira. Okay godhaadha. Egaa keessi isaa kana fakkaata jechaadha dhaggeeffattoota kan koo akkamitti gara aappii kanaatti viidiyoo kan koo fudhachuu danda'a jechuu dandeessan. Haala amma isinitti agarsiisu kanaan fudhachuu ni dandeessan. Dakanatti mallattoon buleen kun jirti jechaadha. Ishee kilik gootan al tokko ergasii fuuldura mataa keessanii uumaa isin jedha. Fuuldura wayii uumaadha isin kan mataa keessanii jechaadha. Fakkeenyaaf ani soofuma aappii jedhee jira. Ergasii save kan jedhu jirti. Kilik gootan akkuma argattan foldara mataa kan kooti soofuma aappii kan jedhu uumee jira. Innis kan qopheesse jira. Isatti fayyadamuu dandeessan akkanuma akka mataa keessanii haala amma isinitti agarsiise kanaan jijjiiruu dandeessanii. Ergasii
foldarii kanarratti okay tan. Ergasii mallattoon ida'uu kan asitti bulee fakkaatu ni jirti. Ishee irratti kilik gochuudhaan gara viidiyoo keessanitti isin fudhata jechaadha. Hunda viidiyoo bilbila keessan irratti argamu hunda isayyuu dhoksuu yoo barbaadan select all kan jedhu kanarratti kilik gootanii ergasii akkuma argaa mallattoo furtuu kan fakkaatu kan asirratti dhoksuudhaaf qopheessine viidiyoowwan 43 kan agarsiiftu kun jirti. Isee irratti okay jettanii bilbila keessan irraa ni dhoksa yookaan gaalaarii keessan irratti akka mul'anne ni godha jechaadha. Eenyuyyuu ilaaluu hin danda'u isiniin ala jechaadha. Garuu viidiyoo mataa keessanii qofa fudhachuu barbaadan viidiyoo duratti qopheessine jira. Asirratti mallattoon V fakkaatu ni jirti. Ishee kilik godhaadha. Ergasii bakka itti qopheessitan isintu beekaa an kan qopheesse duratti argitanii jirtanii intro isa jedhu irratti ergasii achirratti okay jettanii egaa sadiidha akkuma argattan isa kanaadha jechaadha kan qopheesse duratti isarratti qaqqabdanii kilik nu gootanii yoo barbaadan immoo select all kan jedhu jira. Isarratti kilik gochuudhaan hide sirrii select isin jedhu jira. Sadeeniyyuu yookaan viidiyoo kanneen sadeeniyyuu dhoksii isin jedha. Mallattoon furtuu fakkaatu asirratti ni jirti. Ishee irratti kilik yoo gootan ergasii foldarii filadhu isin jedhaan soofumara appiidhaan seene waan ta'eef soofumara appii isa jedhu kanarratti okay tan foldarii haarawaa uumuu barbaadan new folder kan jedhu kanarratti foldarii haarawaa uumuu dandeessanii ergasii okay tan. Akkuma argattan save godhee jira. Ammaan booda akka isin gaafanne yoo barbaadan don't show again isa jedhu kana kilik gochuudhaan okay godhaadha. Ergasii hide more video kan isin jedhu kun viidiyoowwan dabalataa kan dhoksuudhaaf qophooftan yoo qabaattan haala sanii seentanii ammas irra deebiidhaan kan biraa dabalachuu dandeessanii yoo geessitan garuu dan kan jedhu kanarratti daneettanii an dan godheera. Egaa dhaggeeffattoota kan koo akkuma argattan foldarii soofumara appii jedhu irratti viidiyoo 3 amma galee jira jechaadha. Viidiyoowwan kunniin akka duratti isinitti agarsiise jechaadha dhaggeeffattoota kan koo. Amma immoo mee viidiyoowwan kunniin gaalaarii kan koo irraa badeera moo hin banne waan jedhu haa ilaallu. Egaa gara gaalaarii keenyaa ni seenna. Egaa akkuma amma asirratti argattan foldariin jalqaba asirratti ture sun hin jiru jechaadha. Kanaafiyyuu badee jira. Kanaafiyyuu haala kanaan balleessuu ni dandeessu jechaadha. Badee jira. Balleessinee jirra jechaadha. Haala kanaan dhaggeeffattoota kan koo eenyuyyuu arguu hin danda'u nu qofa. Appii kana yeroo lammaffaadhaaf bannee seenuudhaaf fakkeenyaaf appii irratti okay jettanii bannee ni seenu yoo ta'an paataarnii isin gaafata. Paataarnii kana namni hin beeku yoo ta'e eenyuyyuu banuu hin danda'u. Kanaafiyyuu paataarnii kan keessanitti galchuudhaan okay jettan. Yeroo baay'ee appii kanatti yeroo fayyadamtan dhaggeeffattoota kan koo beeksifoonni adda addaa isinirra dhufuu danda'u X gochuudhaan bira darbaadha. Egaa haala kanaan as keessa ni seentanii akka barbaadan viidiyoo kana itti fayyadamuu dandeessan. Dhumarratti wanta tokko isinitti agarsiisuu dhaggeeffattoota kan koo akka tasaa ammaan dura akka hin dogongorreef jechaadha. Garuu viidiyoon kunneen ammaan booda immoo akka na jalaa dhokatu hin barbaadu yoo kan jettan ta'e appii kana keessa seenuudhaan paataarnii keessanitti galfadhaati. Duratti akkamitti akka dhoksuu dandeessan isinitti agarsiisee jira. Amma immoo dhoksuun barbaadu gara gaalaarii kan kootti naa deebi'u yoo kan jettan ta'e dhaggeeffattoota kan ka'u foldarii kanatti fuulduratti tuqaawwan 3 jiranii isarratti kilik gootanii ergasii an hide kan jedhu jira. Ammaan booda dhoksuun barbaadudha jechaadha dhaggeeffattoota koo an hide kan jedhu kana kilik gootan. Ergasii foldarii itti galchuu barbaadan select godhaa isin jedha. Foldarii itti galchuu barbaadan ni filattu jechaadha haala kanaan. Foldariiwwan itti gara kamitti yoo isin gale isin gammachiisa jedhudha jechaadha dhaggeeffattoota kan koo foldarii kam keessa akka isin seenuu barbaadanii yookaan gara foldarii keessanitti akka isin seenuu barbaadan foldarii itti galuu barbaadu ni filattu. Ergasii akkuma argattan select jedhu jira select jettan. Ergasii an hide kan jedhu kana kilik gootan. Akkuma argattan fixee jira daneettan. Egaa viidiyoon kun amma fakkeenyaaf duwwaa ta'eera. Soofumara appii foldariin kun duwwaa ta'eera ergee jira jechaadha gara memorii kootti yookaan akkanumallee gara foldara keessanii kan keessan kan gaalaarii keessanii keessatti argamu jechaadha. Amma fakkeenyaaf achi keessa seennee haa ilaallu. Duratti argachuu hin dandeenye yeroo dhoksine jechaadha. Amma immoo argachuu ni dandeenya. Kanaafiyyuu asirratti okay jettanii akkuma argattan as keessa seenee jira jechaadha. Dhaggeeffattoota kan koo bifa kanaan itti fayyadamuu ni dandeessu jechaadha. Egaa appii kana eessaa argachuu akka dandeessan isinitti agarsiisu. Play Store keessanii seentu asirratti viidiyoo leekoor jettanii ni barreessitu. Lookar jettanii ni barreessitan. Ergasii isa jalqaba dhufe kanarratti okay jettanii egaa haala amma argattan kana isa sadaffaa irratti argamu kana viidiyoo lookar isa jedhamu isa kanaadha. Isa kana install godhaadha. Akkanumallee appii kana telegiraama kan koo irraa argachuu dandeessanii telegiraama kan koo chaanaala telegiraama kan kootii argachuu barbaadan telegiraama keessan irra seenuudhaan bakka search baarii telegiraama keessanii irratti soofumara appii jedhaati barreessaadha. Salphumatti ni argattu jechaadha dhaggeeffattoota kan koo. Soofumara appii yoo jettan jalqaba irratti kan argattan nama 123 subscriber hammas of keessaa qaba isa jalqaba dhufu kana irratti okay jettan
asirra isinii kaa'e jechaadha aappii kana liinkii isaa jechaadha. Dhumarratti dabalata tokko isinii jedhee ture jechaadha dhaggeeffattoota kan koo dabalata tokko tippii tokko isiniif haa kennu. Egaa tippii kanaaf kan isin fayyadu VPN baay'ee cimaa ta'e tokko isinitti agarsiisu. VPN kun Speed VPN jedhama. Keessattuu warroota Duubaay jirtan VPN kanatti fayyadamuudhaan Imo akka barbaadanitti itti fayyadamuu dandeessan. Imoon biyyoota ittiin hojjenne ni jira jechaadha. Biyyoota akkasii kanatti VPN-wwan kanneen itti fayyadamuudhaan Imootti itti fayyadamuu dandeessanii. VPN kanatti fayyadamuu barbaadan VPN kana ni bantu. Yeroo jalqabaa yoo taatan jechaadha accept isa jedhu kana godhaadha. Permissionii isin gaafata jechaadha. Ergasii dhaggeeffattoota kan koo bakka kanarratti bakka amma isinitti agarsiisaa jiru kanarratti biyya filattan jechaadha. Biyyoota baay'eetu jira asirra. Biyyoota kana keessaa biyya tokko ni filattanii yeroo baay'ee USA yoo filattan baay'ee bareedaadha. USA erga filattanii booda duubatti deebi'uudhaan bakka aikanii telegiraama fakkaatu kanarratti kilik gochuudhaan connect gochuu ni jalqaba jechaadha. Akkuma margartan connect gochuu ni jalqaba. Egaa VPN kanatti fayyadamuudhaan warroonni Duubaay keessatti argamtan haala kanaan itti fayyadamuu dandeessan. Fakkeenyaaf VPN asirratti connect ta'ee jira akkuma margartan jechaadha. VPN kun connect ta'ee jira jechaadha. Dhaggeeffattoota kan bilbila kan koorratti asirra argaa jirtan jechaadha. Haala kanaan Imootti fayyadamuu ni dandeessan jechaadha. Yeroo kana VPN kana akkuma duratti isin jedhe telegiraama kan koo jala argachuu dandeessanii akkanumallee Play Store irra seentanii bakka search bar kanarratti Speed VPN jedhaatii barreessaadha. Isa jalqaba isinirra dhufu kana okay jettan haala kanaan isa kanaadha jechaadha. Aikaniin isaa install godhaadhaan kanaaf dura buusee waan qabuuf itti fayyadama. Isin garuu Speed VPN kanatti fayyadamuudhaan keessattuu warroonni daataan keessan isin jala dadhabaa ta'e isiniif ariifachiisa. Akka daataan keessanillee akka ariifatu isiniif godha. Isa biraa immoo biyyoota adda addaa keessatti Imoon hin hojjetu. Imoon akka isiniif hojjetullee VPN kana biyyoota jijjiiruudhaan itti fayyadamuu dandeessanii. Tippiin kan koo kana fakkaataa dhaggeeffattoota kan koo warroonni channel kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuun dagatanaadha. Kanumallee mallattoo notification tuquudhaan olirra godhaadha. Viidiyoo kanas like godhaadha. Namootaafis share godhaadha. Yeroo biraa odeeffannoo biraatiin walitti deebinaa. Horaa bulaa.